hammaama keessatti kuftee yookiin immoo shinti beetii keessatti kuftee nasbeen isii darbitee jedhamee dubbatamaa jira. Hamma ammaatitti wanni qoratamee beekamu jiru. Oduun kun immoo miidiyaa qofarratti deemama. Nama ajjeese immoo hammaama keessatti duute immoo wanni namni beeku tokkollee hin jiru jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kun jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii chaanalee nagaa goota alhamdulillah galata rabbi. Akkuma beekamu obboleettiin keenya kuni kan isheen lubbuun ishee baate Qatar Doha keessatti hammaamatti kuftee sababa saniini duutee jedhama. Wanni beekame takka illee jiru dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko namatti dhagama jechuudha. Maaliif viidiyoo keenya like gochuu share gochuu subscribe gochuu hin dagatinaa isin jechuu barbaada. Hordoftoota kabajamtoota kiyya duuti karaa keenya akka hin taanetti du'uun bakka hin taanetti hin beekamne waa'een obboleettii keenya kana kun hin beekamne. Maaliif jettanii hammaama keessatti du'uun kun dhugaadha moo soba moo nama dhayimoo ofiin kuftee moo achitti darbamte moo hin beekamne. Waan hin beekaminiif kun immoo tuyyuu dhugumatti qodoo seerri jiraatee qoratamee reebisiisuun maatii isiitti naga'aan gale. Obboleen keenya ila hin jira yeroo tokko si mudachuu danda'a. Akkamitti hojjetan fakkeenyaaf shinti beetii dhiqattee saamunaatti neetee gadi baatee yoo deebitu mucucaattee kufuu dandeetta. Bakka hin taane surriin keessa hidhamuu danda'a. Achi keessi shinti beetii jira silafti seeraamika hammaamni suni jechuudha. Amma obboleettiin keenya kun duutee jedhama malee karaa isin itti duute takka illee hin beekamu. Yeroo suuraa isii argitan hedduu takka namatti dhagama, baay'ee namatti dhagama. Dhugaa rabbii dubbachuu obboleettii kee rabbiin rahmata isii haa godhu. Maatii isiitiif hiriyoottan isii fira isii rabbiin obsaa jabina sabrii dhuma hin qabne isaanii haa kennu. Nuti gaafa biyyaan baa kana deemnu dalagana jennee deemna. Umrii ofirratti hin deemna, fayyaa ofirratti hin deemna, azalallee ofumarratti hin deemna, waa hedduu qabannee deemna. Biyya keessas jiraattu bar ati rabbiin waan ganama sitti sababe. Kanaan duutaa siin jedhe abadan sinan geessu abadan jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya yeroo deemtan of eeggannaan deema. Garuu rabbiitu beeka jechuudha. Rabbiitu nu eega. Garuu mootuyyuu nutillee of eeggachuun barbaachisaadha. Nutillee of qabuun barbaachisaadha. Of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Dhugaa rabbii dubbachuuf jechuudha. Ani hedduu takkatti natti dhagame. Sababiin isaallee maaliif hojjettanii isheen tuni kichuudha lafaa dhufaa jirti yookiin ilmoo qabdi yookiin ilmoon qabdu waan baay'ee nama garaa nyaatudha, waan baay'ee namatti dhagamuudha obboleeyyan kiyya. Kanaaf wanni isin jechuu barbaadu ani akka kootti wanni isin jechuu barbaadu nagaan nu baasee nagaan nu galchuu rabbuma. Nutillee of eeggannoo gochuu qabna. Zayitirraa of eeggachuu saamuna yeroo shinti beetii dheenyu hinjira wantoota hedduutu nama mudata. Mataa kiyaan ana gisee tokko kushiinaa yeroo dhugu yeroo hedduu kufa. Rabbumatu eega. Isinillee rabbumatu isin eega. Rabbiin keessan haa eegu. Rabbiin keessan bira haa jiraatu. Wallaahi rabbumatu nu eega. Rabbuma keenya baanee galla. Har'a maatiin isii maal keessa jira? Firoottan isii, hiriyoon isii maal keessa jiran? Gubaa jechuudha yeroo hundumaa. Wallaahi akkas isin jechuu barbaada obboleeyyan kiyya. Ani wannan jedhuun qabu, wannan dubbadhuun qabu. Rabbiin sabrii jabina sabrii dhuma hin qabne isaaniif isiniif hiriyoottan isiitii fi maatii isiitiif isin haa kennu. Obboleettii teennamuu rabbiin kaatimaa si haa tolchu. Obboleeyyan kiyya waan isin dhaamuu barbaadu jiruun addunyaan tun mil'uu libsuudha. Haganuma jechuudha barama fakkeenyaaf hagatti matana. Walitti zannaa badii yookiin mucaan tun haqatu namaan turre jira yookiin namarraa haqa qabdi yookiin nama liqeessitee qabdi yookiin nama walloltee qabdi ofii gaafanne ila azala ofirratti hin deemne nama waliin dhabina. Dhugaa rabbii isiniin jedha nama waliin dhabina. Ani wanni isiniin jechuu barbaadu adara ammallee bakka jirtanitti sharri walitti yaadina ofii walii godha azala walirratti hin deemna. Wallahi azala ofirratti hin deemna. Azala ofirratti hin deemna. Haqa namaa nyaachuu, haqa namaatirraa fagaachuu, nama hamachuu, nama waajechuu otoo irraaf gosanne. Maaliif haganuma jechuu odoo bishaan nu fe'amne du'uu dandeenya.
otoo nyaanni irraa hanqannee taruu dandeenya otoo karaa deemnu kufnee taruu dandeenya wallahi dhuguma isiniin jedha obboleeyyan kiyya walii ofii godhaa wal jaaladha dhugaan isiniin jedha wal jaaladha yoo hayxi namaa isinirra jiraatte galcha haqa namaa jechuudha ijoolleen hedduun irra guddin liqaa namarraa fudhatanii liqaa san achi hambifatu ijoolleen ma wal beekan hedduu isaanii beena wallahi lazim hiriya mataanii ka birri walii fudhatan birriina ofiis birri san dhoggatanii ka bilbila jijjiiratan deeyni namaa isinirratti naafin addunyaan tun haganuma hagoo mucattii kanaat mee mucattii kana laala mucaan kun kichuu jette jechuudha hadha kichuu jette isin wallahi lazim akkas isinin jechuu barbaada waa namoonni haqa isinirra jira yoo akka tasaa viidiyoo kee kan share gootanii kajettan taate namoonni hayxi mucaa kana isinirra jirtu haqa isii galchaafi homa miti wallahi addunyaan tun jechuudha hin argatta yoo haqa isiilleen haqa nama isinirraa kafuutu taate dhiisa fi homa miti san caala yubaasaa olta bakka hin taanetti iyyuu jechuudha akkas isinin jechuu barbaada obboleeyyan kiyya wallahi hedduu takka laphee kiyya na cabsite maaliif obboleeyyan kiyya biyyoota ambaa keessa jiran hiriyoonni kiyya biyyoota ambaa keessa jiran nuti muslimtittiin ilmaan oromoo ka kiristaana ka muslima warri dheeyni tokko nu ta'e maaliif wal gorfachuu wal jabeeffachuu haqa namaatirraa of eeguu akkas isinin jechuu barbaada inshallah rabbiin isin bira haa jiraatu bakkuma isin jirtanitti isinillee of eeggannoo godhaa namallee waliin dhabina obboleeyyan kiyya rabbiin isin bira haa jiraatu dheeyni gandallee rabbi isinii nyaachisini teessanillee rabbiin nama nyaachisini wal jaaladha wal kabaja bakka geetanitti wal qarqaara wal bira dhaabbadha addunyaan tun haganuma obboleetii keenya tanarratti jiilanuu ta'uu qabdi isinin jechuu barbaada hordoftootaf kabajamtoota kiyya ani viidiyoo kiyya asumarratti dhaaba hama viidiyoo biraatti walitti deemnutti nagaannaa tura warroonni immoo munaa baddee isa baddee warri jettan inshaallah hin badu yeroo gabaabaa keessatti isin biratti mul'adha jedhee abdii qaba isinillee mootuu jajjabaadha isinin jechuu barbaada kanatti aansodhaan inshaallah like na godhaa share na godhaa viidiyoo kana hamma viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaannaa tura bakki taa'e bakka iddoo golat wayitiin taa'ee isin waraabaa jira sababiin isaa xiqqoo dis namatti jedhu bakka haalli natti tole jechuuf isin jedhe haalli natti tole isin waraabuu hin dandeenye kanumaaf isin raabade yeroo viidiyoo waraabe jedhu bakka namatti tolu kanumaaf isin jechuu barbaada inshallah rabbana dhakiraata suu jajjabaadha nagaa rahmata rabbi keessan jira dha rabbiin isin biraa jiraatu like share subscribe godhaa isin jechuu barbaada